بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتوتا إبسادوغا بكا جرتانيتي نجاها في رحمني ربي إسنر هاجراتو. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إن شاء الله أكما ما تدوري رتي أركتان لما بارا لما دورا سجنتا إفافي بلسان ياد خنتشو جوجلتي لهسا توري توكورتي ما تدوري أكملي أو وخاستي عواسني هدويتي جيكامو توري تكرتي إن شاء الله قرصا في أخيخا ما تدوري سني وردو قنقرف وانجروا الدباسنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أكما متدورين رتي أركتاني متدورين جبابنا أنت قافساني قوتو توصون تاني دوبرتي دوبرما هنقبنا نفوت عيجتي أما الرهدون نما متدور متنا لاليتم أو خاص وأن نمني دبتو وأن نمني أسجلتي جو مالتو أسجلتي دفا الرنكايا نجتو نمني واني إني لالو متدوري تكتي كوف osoo namni waan dubbatun dhageeffatin osoo yaada achi keessa jiruun dhageeffatin akkanumatti oowwa kaasa ilmi nama warra akkasitti oowwa kaasuuf bakka hin qabnu maadaama barumsa taheen barumsa keenya akka rabbi nu laafisetti akka itti beeynutti hawaasa biraan geenya inshaallah. obboleeyyan islaamaa khadiiraa dhalaa khatiqqaa guddaa sheekhaa darasaa hundi keessanuu bakka jirtanitti mee mata duree tana warri as jala jiru dura deebisaan isaa maal fakkaatti achirra dhaabbanneeti inshaallah waan har'aaf dhufnetti dabarra. shamarran keenya inshaallah osoo waan as jalatti dubbatamuun dhageeffanne mata duree ilaaltanii irrifattanii inshaallah waan hin taane isin dubbatina zanni isin badina. jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. akkasitti quba qabaadha inshaallah. dura waan gaafatamtan warra dhiiraati gaafasan nuti gizee sagantaa eegallu sagantaan tun ta dhiiraati arra guyyaan guyyaa dubraati arra guyyaan guyyaa dardaraati jenneeti akkasitti murna lamaanuu adda eeyne yeroo hedduuf sagantaa san hanga kutaa 12 hanga 13 waan akkasii oofuu turre boodarra videoon tumura video kana na fakkaata lakka jaaniin oowwa kaase ummanni oowwa kaase warri komantii tiifi warri yaada namaa mormuun beeyne warri yaada namaa dhageeffachuun dandeenyes oowwa kaasani inshaallah. kanuma sababa godhachuudhaan video mata duree kanarratti bara 2017 keessa dalagame qophii ifaa fi bilisaan yaada ifii kannachuu jahu jalatti dhiheessinee turre namoota videoon san maal akka ta'e hin galiniif kaayyoo maaliitiif wanti kuni akka dubbatame hin galiniif dhimma san adda baasuufii fi tanaaf inshaallah itti wala feeraga qotta isinitti hima inshaallah sirrii jirtuun isinitti hima silatti waan akkanaa ni feetanii miskiina wallahi. akkasi mata dureen dubartii dubrummaan qabne ta yeroo ati qaadhimattee jirtu gaafattee yaa bareedduu tiyya dubrummaani qabdaa siin fuudhaa jetteeni eeniin qabaa siin jette eega laaffifattanii niqaa wal godhattanii walit galtan booda yoo niqaa irraa dhabde akkam gootaa gaafii jettu turte. gaafii saniitu hedduu namoota hedduu gaafii hedduu kaaste wantoota hedduu waan na rifachiisurra zamana san eegaan video san waraabee xumure booda sagantaa namni yaada kannachuuti an sagantaa gaggeessuudha yaada namaaf baneetiin yaada ummataa keessaafuu guyyaa san sagantaa dhiirti yaada irra kannattu waan taateef ummanni keenya khadhiiraa dargaggeessi keenya waa'ee dubrummaa tanarratti bakka akkamii qabanii waan jettu laaluu fi sagantaan san qophooyte turte. namoonni hedduun
الرابوا بوفتني وانت أكمل نعرف أشياء جزين سجنتاسن هجدة في تبودا نمو هدونا بالبلاء نمي تكونا بالبلاء يا رب ليس إسلاما وان هدونا معرفة أشياء والله دعوما وانتسن أو خاصة يا رب ليس إسلاما أني يرون دوره هيرومو وبليتي تين إسلاما تكا غافي تنغافته obboleessa kiyya hangaafaan dure heerumu osoon dubrummaa qabuutiin osoon kabajaa qabuutiin abbaa manaa kiyyatti heerume abbaa manaa kiyyaa wajjiin ilmoo takka dhalle ilmoo takka eega dhalle booda abbaan manaa kiyyaa kuni ibaadaan qabu farshoo dhugaa amallisaa bareedaa miti harkaan najjarjara tanaafuu abbaa manaa kiyyaa kanaa wajjiin waltaheetiin addaan bahuu mudadhe amma abbaa manaa kiyyaa wajjiin adda baheetiin intalatiyyaa wajjiin jira aniin tuni heerumuun barbaada kunoo isin akka arra dubbattan kanatti dhalaa dubrummaan qabnen fuudhinaa jettani ani osoon dubrummaa qabuutiin heerumee jiruun nattin tolini jaarsa kiyyaa wajjiin wal dhabee adda baheeti akkamiin tahaa jetteeti obboleetiin tiyyasan hedduu booche anilleen akka isin yaada kiyyasan sirrittiin hubatin viidiyoo san mata duree qofa laaltee yaada namni jiru qofa dhageeffattee akka na bilbiltee dhageeffadhee sirritti adda baasee fi akkasitti faateen teenya bishaan irra dhuydee kuttee jechuudha. Namni biraatis karaa biyyoota Arabaa kanarraa namoonni hedduun bilbilanii yaa mucaa sababa keeti jaarsi kiyya na hiikee subhaanallah anilleen bultii namaa diiguuf sababa faatahuu namni barbaadu hin jiru shari'aa islaamaatitti illee gaarii miti bultiin sababa namaatiin diigamtu akkanumatti afaaniin duraanuu bultii dhugaan qabne duraanuu bultii isaan lamaanuu wasaasaa godhanii gama gamaa oofutti hin jirre manni khalloo harreerraa jaarame gaafa waraabessi yuuse diigamaa akkuma Oromoon jette bultiin duraanuu aqiidaa irratti ibaadaa irratti wal amantii irratti wal jaalala irratti gadi hin dhaabbatin waan ibsaan dhugaa ol bahee waa'ee dubrummaa haasaweef qofa bultiin badduu jiraatte namni jaartiisaa jecha kiyya dhagee yoo jiraate sanis gowwaadha isiinis akkasitti dhageeffattee jaarsa isii waa gootu gowwaadha sammuu isaaniin dalaydu durumaanuu jaalalti isaanii kijiba irratti jaaramtee jechuun ni barbaada warra akkasiitiin maaliif warri biyya Saawud Arabiyaatiif bakka adda addaatirraa na bilbilan akka jaanii yeroo sanitti jaarsi kiyya an dubrummaan qabu ittiin kijibuun rakkoodha kijibni shari'aa islaamaa keessatti haraami yoo qabaatte niin qaba yoon qabaannes gizuma duraa san hin qabu sababa akkanaatittiin dhabe osoon utaaluutiin dhabe takkaanuu yoo dirqiin namni lafa si qabee naguu deedanii takkaan immoo fadhinnaaf dadhabeetiin waan jirtu walii baasanii booda jiruu keessatti walit dhufanii wal hiikanii adda deemuurra waan jirtu adda walii baasanii walitti dhufuu bultii dhugaa irratti jaarutu barbaachisa obboleeyyan kiyyasan gizee akkas naan jaan ni rifadhe jaarsi keenya nuti dubrummaan qabne nu fuudhe eega ati hadiisa san himte booda waa'ee dubrummaan taate tana baruu qabnaa okay waa'ee dubrummaan taate baruu qabnaa takkaan jaartii lammaffaatiin sirratti fuudha na hayyami yoo anis hin hayyamu jeetiin dide sababa sanitti na xalaaqee na biraa kutee والله مصيبة والله أتي حديث يمناني الرما واي دبرمان تاتي سبب ما أنا قد أتملى درانو نمت إيراته صدركا دبرمان قبضو هم بين وان جرونات فكاتو أكما ولي قالاتي قما يادخياتي تيون دبره ما تدورين تنججو وبلايان كينيا خاما سينا نيفس وانت الدباسو برباني قافسا kutaa adda addaati torbaanitti yeroo takka gaafa dandeenyes yeroo lama godha wanni oofuu turre sagantaa ifaa fi bilisaan yaada ifii kannachuu wantoonni nuti irratti xiyyeeffannu waan shari'aa keessatti haraamin tahin waan rabbi subhaanahu wa ta'ala quraanan haraamin jeen waan rasuulli keenya sallallahu alayhi wa sallam hadiisa isaa keessatti haraamin jeeniin akkasuma wantoota aadaa Oromoo keessatti osoo safuu hin tahin namni akkanumatti halaaluma laalee irraa dubbachuu itti dhiyaachuu sodaatu waan namni irraa haasawuu barbaadu takara itti haasawuun dhabe akka namni dhufee yaada isaanii kannatee yaada isaan keessa jiru ibsatee qaama qalbiin isaa rahaa gootuu fi sagantaa
akkasiisan qopheessuu turre. Sagantaa san irratti osoo deemnu mata dureen intala dubraa qaadhimmattee gaafa wal fuudhuu deemtan waa'ee dubrummaa gaafattee yeroo ati waa'ee dubrummaa gaafattu dubrummaaniin qabasiin jette sababa saniin walitti dhuftan eega walitti dhuftan booda yoo dubrummaa irraa dhabde intala san akkam gootaa ni hiiktamoo fuuteen mana isaaniitti deebistamoo dhugaa naa himi jettee dhugaa isiisan himsisiistee wajjin jiraatamuu maali mata duree jettu irratti warri dhiiraa yaada kannachuu ture ka fuula dhaweetiin cabsa ja'u ka fuuleetiin gurra qabeetiin ganama warra isaaniitti deebisa ja'u ka wallaahi lubbuun irraa baasa ka ja'u ka dilas an dubrummaan na biratti fardii miti yoo isin dhugaa naa himte rakkoon hin jirtu waliif galleetii wajjin jiraannaa ka ja'u namoonni adda addaa yaada adda addaa kannachuu turan jechuudha. Yaada adda addaa namni gara adda addaati kannachuu turani. Tanarratti namni dhaabbatee wanni isin beekuu qabdan sagantaalee akkasii yeroon dalagu ani gaggeessaa sagantaati. Mata dureen dhiyeessa. Mata duree san jalatti hadiisa 2-3 hima. Achi booda yaada daawwattoota kiyyaa mata duree sanirratti yaada qabuun keessummeessa malee wanni isaan jan takka illee nan laallattu. Ani sagantaa dhiheessuudha yaada namaati. Ilmi namaa ifaa fi bilisa waan isatti dhagayame dubbachuu shari'aan islaamaa haraam hin gootu. Maadaama inni rabbi arrabsee shari'aa islaamaatitti hin duulin ilmi namaa huduuda rabbii eeggatee waan rabbiin jaalatuu fi waan rasuulli jaalatu dubbachuu haka qabaa jechuudha. Rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam maclaayanii heddummeessuu irraa ifeegaa jee. Maclaayanii tuni barnoota keessa qaanyiin hin jirtu. Aishaa ummul mu'miniin yeroo sahaabota dhiiraatillee barnoota barsiisuu turte. Shari'aa islaamaa keessatti ulamaan islaamaa akka jaani namni qaanfatuu fi namni if goggodu waa hin baru jan. Namni qaanfatuu fi namni if goggodu waa hin baru jan. Dur zamana abbootiin teenya dardaraa fi dubraa gaafa ardiin nagaya gaafa zinaan hin babal'atin dubartiin kabajaa isii eeggatteeti naamusaan hanga gurbaan tokko dhufee mana itti dhadha'ee warra isaanii manguddoo ergatee aadaan amantiin sunnaa rasuulaati irratti niqaa isa godhatu faateenis nagayaan teessi muummadis nagayaan ta'a jechuudha. Zamana amriin baddee qiyaamaan dhiyaachaa deemtu kun ilmi namaa wantoota akkanaa keessa kutuurra zinaan babal'attee zinaan hanga halaal taatutti hanga wal fuudhuun haraam fakkaattee zinaan halaal taatu takkatti ilmi namaa deemee jira. Mata duree san jalatti wanni ani itti fadhee shamarran keenya dinniinuu fi shamarran keenya hubachiisuu barbaade karaalee shamarreen takka dubrummaa itti dhabuu dandeessu. Dubrummaan dhiira biratti kabajaa akkamii qabdii gizee gajjabeessinee itti himnu ani kara biraatiin kara biraatiin wantiiniin mata duree san jalatti barsiisuu barbaade wantiiniin shamarran keenya barsiisuu barbaade akka kabajaa isaanii tiifatanii ta'an jechuudha. Kabajaa isaanii tiifatanii taa'uun hangam takka yeroo heeruman dhiirti kabajaa isaaniif kenniti. Dhiirti isaan jaalatti. Yeroo heeruman dubartiin dubrummaa osoo qabdu jaarsatti heerumte hangam takka jaarsa biraa kabajaa qabdi. Hangam takka jaarsi qaamaa qalbii isaa sassaabbatee mana isaa keessa gattaa'a. Hangam takka jaarsi ijasaa ta'alatti faffacaasu san hunda mana keessatti qabatee ooltaa shamarran keenya barsiisuuf. Kara biraatiin akkuma rasuulli rabbiitis hadiisa keessatti qur'aanni ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. رب سبحانه وتعالى قرآن خيست زناتنا اتنهاتنا إسين جبمتولا حدير اتنهاتنا جي رب ندينين أكسمت رسول ربي صلى الله عليه وسلم زنا من الكبائر دليلي برغدو خيسا أكلبونا ما أجيسو تنجي وانتوتا أكنا برسيسوف ديركا منما خنا حقوتك بشيرا ونذيرا جي رب سبحانه وتعالى رسول ربي يروتك نغمتشيسا يروتك ندينين شمرن كينيا زنا قاما ديراس دلاستي وري زنا قاما قلبي غدتي غنما غلغلا زنا دلغا غدتي اتبوبه زنان حرامي وان جيرين إساني تير ديبا فيدو اتهمني إسان برسيسو في متدورين سان قوبي فهمت.
namoonni viidiyoo zamana sanii osoo hin dhageeffatin akkana waan akkanaa tira namni sheekha akkamii gabbee haasa ta duraan duraati ani barsiisaadha nama barataa amma diin islaamaa barachuu jiru khawaan beekurraa nama gorsu malee sheekha islaamaa guddaa muftii amri diin islaamaa adda nama baasuu miti wani ani irra haasa'u waaniin dandeettii itti qabu waaniin barumsa itti qabu taniin eegaan haasawee booda ilmi namaa yoo dhufee chaalenjis goona naan jee ifirraa deebisuu fi nama sanii wajjin wal mormuuf barnoota itti qabu qofaan dhufee dubbadha malee waan naa oli waan nan fakkaanne waan hin dandeettii itti hin qabne waan qur'aana rabbiitirra hin jirre waan hadiisa ergamaa rabbiitirra hin jirre waan safuu oromoo keessatti dhorkaa wanti dhufee feesbuuk irraa xibaaruuf hin jiru jechuudha. Tanaaf warri gaafa san viidiyoo san dhageeffattanii jaartii teessan xalaaqa isii sadeenumatti dhaabbatatti irraa hiiktan rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu sanii rakkootee sanii bultii teessan ta duraanuu hijiba irratti ijaaramte malee bultii sababa ibsaa dhugaa waa'ee dubrummaa dubbatuuf hiikamtuu miti. Tanaaf obboleeyyan kiyya wantoota akkanaa gizee dhufe namni keenya sooshaal miidiyaan kun itti haara'e ta'uurraa namoonni garii yaada ifii malee yaadni nama hundi akka sirriin tahiniitti fudhata. Namoonni garii yaada wal mormuurra gabbehee maqaa wal xureessu waan namni akkamitti yaadni namni kun dubbate waan isaaf hin tahiniif jecha akkamitti nama kana yaada kana akka hin dubbanne godha ganama galgala dalagaa godhate nama kana maqaa xureessu waan inni hin qabne qotee itti baasu lukkuun haateeti ablee ifiin qaltu baastee akkuma oromoon jettu san namoonni sammuun isaanii dadhabaa warri yaadaan mormuu hin dandeenye yaada yaadaan injifachiisuu hin dandeenye okay waan xarafa dubbii qabanii qofa nama san gara negatiivity isaa dadhabbii isaa barbaadanii dhufanii shanyiin arrabsuu jaartiin arrabsuu ilmaaniin arrabsuu gandaan arrabsuu waan inni hin qabne tabiraa irra kaayanii arrabsuu photoshoppii godhu tuni dadhabina keessaafu hawaasa oromoo ka amma feesbuuk fi sooshaal miidiyaa bare bira jirtu jechuudha. Biyya guddatte keessatti ilmi namaa wal dura taa'ee osoo waliin arrabsine yaadaan morme dhukkee walirraa kaasee daaraa wal dibee addabaa ka injifatee jechuudha. Hawaasni keenyaas yeroo gabaabduu gaafa haraaraan feesbuukaatii fi na arkiin irraa dhumte yaadaan injifachuu fi yaadaan mormuun hawaasa keenya keessatti ni dagaayidii janneeti yaanna inshaallah akkasitti hubadha yaa shamarran keenya ka bultiin jaariin wanni isin gorsu akka obboleessaatitti yeroo bultii jaaruu deemtan abbaa manaa keessan wala dubrummaa qabaatteen qabaanne dhugaa itti hime dhugaa maaliif bultiin arra dhugaan jaaramte boru dhugaan waliin jiraatanii dhugaa wajjin bultan yoo arrammoo laffaa gaafumoo waliin dhuftan kana waan hin qabne hundaniin qaba jette booda rabbi subhaanahu wa ta'ala saaxil si baasuu ta'a wanti dubrummaa faan dhokotan qabdu jechuudha. Arraniin qaba jettee yoo muddakhlaa gaafa galgala walitti dhuftan yoo abbaan manaa waan sirraa barbaadu san sirraa dhabe ganama gurra qabee manatti si galchuunis waan hin oolamne jechuudha. Aadaa Oromoo keessaas safuu Oromoo keessaas dur kabajaa dubartitti godhuuf jecha akkas turte. Ammumaa'u biyyoota garaagaraa biyyoota adda addaa hatta biyyootuma noorzii kana keessatti saboota aadaa akkanaa qabu jira. Saboota dubartiin isaanii fuudhaa heeruma duratti zinaan goone kabajaa isii eeggattee hanga xumuraatitti abbaa manaa isii malee dhiira biraa wajjin hin ciisne jira. Kanaaf akkasitti beekuu qaba. Rabbiin haddii kaaya haddii zinaa ittiin dhiyaatina itti dhiyaachuu dhabu. Namni zinatti hin dhiyaatin akkamitti dubrummaa dhaba. Tanaaf warri bakka rabbiin hin jajjaalanne deemee laffaa dhawee asii kaan bubbutamee kabajaa rabbiin isaa kanne dhabee booda gizee nuti gorsinu waan akkanaatirra qomatu gaafa rabbi kabajaa sii kaaye zinatti hin dhiyaatin siin jee owwi mataan si ba'u rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج isinirraa namni nafaqaa danda'e haa fuudhu namni dadhabe immoo akka qalbiinsaa oowwi mataan bee oowwa ganda keessa kaayee oowwa isaa kanaan fuudhee oowwa harka qabatee gandaas gaddaafee ifi isin gaddaafne namni kun haa soomanu soomanni kun ija daf isa goggodeeti qaama saalaa isaatillee daf isa goggodaa jee rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam. Tanaaf
ilmi namaa ka guyyuu soomanuu danda'u hin jiru. Namni nyaatee dhugu fadhinnaa qaba. Garuu ilmi namaa re'ee miti, korbeessaa miti. Tanaaf ilmi namaa hanga danda'etti waliin laaqamuurraa, zinaarraa, waan rabbiin jibburraa fagaachuu qaba. Gaafa dubartiin teenya, dhiirti teenya zinaa qaamaa qalbii godhattee akkanumatti osoo zinaan tun haraam ta'uu bira kuttee haraam ta'uunsii namatti dhaga'amuu dadhabe karaa isaan beekaniin afaan warra magaalaa kabooda jireenya isaaniitirra rakkoo fidu. Dhiirtu dhuftee an dubartii dubrummaa hin qabne hin fuudhu jedhu. Dubartiin heeruma hin barbaanne hin jirtu. Intalti heeruma hin barbaanne hin jirtu. Dubartiin hundi heerumtee kabajaan abbaa manaa wajjin bultii jaarrattee naamusaan abbaa manaa si wajjin jiraachuu barbaade. Tanaaf yoo dhiirti hundi adma kaan warri garii dubrummaa dhiiraatu akkamiin beeynaa jee sanis gaafa biraa irraa haasoin. Yoo dubartiin kabajaa isii eeggatte malee an dubartii na duratti laffaa dhoytee ganda keessaa waa funaannattee kabajaa isii balleessite hin fuudhuu yoo je'ee dhiirti admaa baate dubartiin hundi naamusaan zinaarraa fagaattee laffaarraa fagaattee naamusaan kabajaa isii eeggattee teesse. Akkasii miti. Tanaaf gama biraatiin mata dureen tun dubartiin teenya zinaan godhinaa jechuudha. Zinaan haraami. Hadiisa isinii himne رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرتوت هدو فودان سن كيسا دبرتي تكقوفا عائشة أم المؤمنين انت لا أبو بكر الصديق عائشة بنت أبو بكر الصديق جارتي سبيرت تجالتمتو تاتي سن قوفا يسي دبرا رسول فودي متدوري سنجلت دبن نجر وري سيبا وري هيرومي أوسو خبجا كبو هيرومي خبجا إساني تجلقبا جارس إساني خجلقبا تفخني خجارس إساني سني وجين جارس جلقباتي وجين والتهو ددبه حال أدى خيستي أكا شريعان جالتو تي أدى به وان إمخون إسن هلالتو توني ما تدوري جولي دبرا قف نمن هيرومين خاوسون هيرومين جند براتي تي خبجاسا جيسي خنة خبجاسا فراشا في أمسولا أدى جلتي بليس قف فيديون كل علتها وري خبجان هيرومي بولتي جارته أتو جزء سقافته أبان سقافته بودينه رمني جوني ستولفاتي الرهدون نما جزء هيرومني دالا خن دلين اللي جزء أبان منا سقافته قافة بولتي جاروف ولت رفتن والنتيجة شو قبضو يعني سدورة هيرومات إنجرا يو هيروم تجراته الصراحة راح جاربني لقا وليهمون قران صوبان دبرن ديبين نما إباجت أورمون يو أر لفا قوته بولتين توني وان mana dhokkeeti miti mana dhokkee kaati ganama jaartee sa'a booda jiisitu mana kaartoonaati miti takka makiinaa shiboo irraa jaartu miti tan ganama ijoollee walit dhodhoytee gizee magriibni ga'ee adda facaastee kaatee galtee hafuura baafattu akkasii miti bultiin jabdu bultiin kabaja qabdi bultiin haraamirraa siti bultii rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam حبب إلي من دنياكم النساء والعطر جي رسول ربي الدنيا تسنتنا الرا وانت أكان نبيرة تجالة تمتو دبرتي في عطرة كان شتو راجي رسول ربي تو دبرتي جالة شتول دبرتي جالة شون بدين كبتو قرا حلال رات تجارتي تي دبرتي جتو رسول ربي وان أركون دوسون تين فوديتي دبرتوني سيبا وري قرا نجيات رات هيرومي أبا منا ساني خدراتي في دورما إساني خناني akkasumatti haala adda addaatiin jiruun arrabaa fi ilkeen wal dhoytee wal intahini jireenya keessa adda baan mata dureen akkanaa isin hin laallattu isin maduuraa miti sayyiba garuu dubartiin jechuun dubra gizee jennu intalan heerumin intala amma dura warri isaanii bismillah jaanii niqaa rasuulaatiin gattaanii niqaa isiinidin tagaafe heerumte niqaa durummaa dhabde yoo abbaan mana ganama gurra qabee mana keessanitti si deebisees sani that's no me namni ati qomachuu qabdu ana khadira kabajaa dubrummaan qabdu barsiise osoo hin tahin ati tarabbiin waan rabbiin jibbu dalaydee kabajaa rabbi si khannee niqaa qofaan abbaa mana keetiif khanni siin jee gandan taane hundatti dhayxee balleessiteetu if qomachuu qaba gama rabbii deebitee rabbii keetitti tawbaa deebitee tawbachuu qaba malee sani nama dhiira isinitti jeynoomsu miti khaysan qomachuu qabdan tanaaf kabajaa teessan tarabbiin isinii khanne jabeessa ani
kanama tokko illee miti waan afaan nama dhufe hundallee dubbachuun hin toltu waan afaan nama dhufe hundallee dubbachuun gaarii miti isin kofalchiisuuf takkaan namoota asirra walitti qabuuf dubbii sasaploo nama da'waa goonerraa mul'atu anis dubbadhee isin kofalchiisee hey isin oowwisuun hin danda'a garuu wanti akkasii anaafis gaarii miti isiniifis gaarii miti arra isin naa gammaddanii qabrii tiyya wajjin hin ciistanii naa kofaltanii Facebook irratti laayikii fi sheerii ol naa darbitanii dubbiin amma dubbadhu tun yoo waan rabbiin hin jaalanne taate anaa fi isiitu qabrii keessatti waliin daaraa ta'a jechuudha. Tanaaf waanuma rabbi jaalatu haa dubbannu waan rabbi jaalatu haa goonu shamarran keenya gaafa biraa isinii himna inshallah gaafa biraa isinii himna amma warri gaafa san waan ajaa'iba isinii ta'urraa namootaatu osuma viidiyoon dhageeffate yoo xiqqaate viidiyoon san sa'aata akkaaf deemu ture namni gari osoon dhageeffate walii dawwilan aboo har'a mucaan ibsaa dhugaa jaaniin tokko kunoo dhufee safuu waye dubartii dubrummaan qabne ni fuutamuun fuutan jeeti dhiira bilbilanii yaada kannatanii ummanni utaalanii manguddoon kabajufaatu manarra wallahi mucaa kana bakki inni itti arkinu masjida guyyaa sabtii fi aladaa achitti ijoollee qaraasisaa yoo bilbilees arkachuu dhabuun mala jaanii namni wal guurrate madarasatti naa dhufe manguddoon jechuudha namni kabajaa qabu hundi yeroo naa dhufan aboo akkamitti ati waan gaafa san jaanirraa wallahi waaniif hin dagan aboo akkamitti ati gaddeebitee hadiisuma himtuu dhabdee waa'ee dubrummaatiirraa dubbatta wallahi mee dubartuma si heerumtuun laala daanje subhanallah dubartiin ibsaa dhugaa waa'ee dubrummaarraa dubbate jee tana heerumuu diddiyoo jiraate sani cerbe haadheetu bishaan jalaa haa yaa'u anuu dubartii maaliif waa'ee dubrummaarraa dubbatte jettee na jibbitu abadan hin fuudhaanu yoo safuu oromoo gattaa hin jeen kiyyaa hin dhageeffanne adeero nama guddaadha ati gattaayi waan ati jette tana na cabsuuf dhufanii na cabsachuufi waan ati jette tana sirrii miti viidiyoon sa'aata akka sa'aata akkitti tana booda yoo dhageeffatte booda na dubbadhu hin jeen ammaati yaada ummatarraa fuutee akka dhufteen beeka tanaafuu viidiyoo kiyya dhageeffadhu viidiyoo kiyya osoon dhageeffanne jaaj na godhu takkaanuu murtii natti kannuu hin dandeessu jeetiin nama san firaan deeme mee akkamitti yaa mucaa bareedaa jaabarsanuu na cabsachuuf kabajaa ati nama guddaa nama arrabni isaa ulfaatu osoo waa meeqaaf si eeynu gaddeebitee waan hin taane waan dubartii maarree akkamitti dubrummaarraa haasoyt adeero ati afaan oromoo ni beeytaami eenin beek aadaa oromoo ni beeytaami gaafa isin intalaati jaartii ta'e osoo dubrummaa lakki isii dubrummaa qabduun fuudhe haayye dubartii zinaa gootu ni feeta hin fadhu intalti ta'e yoo kabajaa dhabdee okay shuuf laal namni hundi gizee mataarra dhufte no jaajaa adeero intalti ta'e yoo osoo ati nikaa gootee kabajaan aruuza dhiichistee mana kanaa gadi hin baasin asuma ganda keessa mana barumsaatitti takkaan ganda keessatti friendii jettee laffaa dhooyte intalti dubrummaa dhabdee sii dhufte yoo gaafa kan gurbaan kadhachuu dhufee sirraa fuudhee deemeeni galgala wajjin bulee dubrummaa irraa dhabee ganama gurra qabee intalatee rarraasaa sii fide ati ni gammaddaa hin jeen okay ati ni gammaddaa ati ni gammaddaa jenna lakki je tanaafuu ayyee deemiti yaa mummakiyya viidiyoo san qaceelloo dhageeffadhu jeetiin akkasitti namoota dhufe erge namoonni irra hedduun gaafas wantoota adda addaa keessaan barreessuu fi akka nama narra guddaatittis akka nama narra yaaduuttis na gorsuu turan warra viidiyoon san maalummaa viidiyoo sanii guututti hin dhageeffatin wantootaan an irraa dubbachuu ture yerumaan eegaluu an qur'aana rabbii لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان رب سبحانه وتعالى جزء دبرتي حور العين جنة خيسة معلوم ما يسانيهم لم يطمثهن إنس تإلم نماتي في جن لين هركة الرمباسين تحركان تتكمن فريش جنة خيسة ربي سني خاي جيتي نعمة كانوا لزا جنة رب سبحانه وتعالى قرآن ردبت أكسمتي حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابتي كان
maaliif intala dubrummaa qabduun fuudhin tasi taphachiistee asii si taphachiistuu jeen sanirraa fa'aa dubbannee waan tana goone arraaf yaanni viidiyoo dabre sanirratti qabu hanganuma inshallah fuula dura itti deebinee sagantaa karaa dhaabnee turre san ta'ifaaf bilisaan yaada ifi kannachuu jettu sanis fuula dura itti oofna. Obbaleeyyan kiyya bakka jirtanitti jabaadhaa dubartoonni keenya xiqqaa guddaa dhiiraa dhala kabajaa teessan eeggadhaa. Nama kabajaan deeme abbaa manaatitti heerumeetu bultiinsaa turtee bultiinsaa turtee kabajaa fi jaalalaa wajjin jiraata. Yaa dubartii ta'e nyaattee dhuyte fadhinnaa qabda warra keessan hayyamsiifadhu abbaa jaalatteen khoottuuna kadhadhu. Sole rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti foddaan hin dhufina mana tokko osoo lafa mana duubaan hin seenane mana foddaan hin seenan hulaan seenani. Abbaan si jaalatu kafuudhee ganda keessa siin daddeema kalaffalaffaa dhawee kabajaa ta'e sirraa darbee booda si fuudhuu fadhu tokko hin jiru. Namni arra si sossobee si shashawwadee akkan taanetti si qaqqabatee dubrummaa ta'e sirraa fuudhe wallahi laazim boru si fuudhuun ta'u si fuudhuu si wajjin hin jiraatu. Si fuudhuu si wajjin hin jiraatu. Maaliif kabajaa ta'e taate amata meeqa eeguu turte akkan taanetti ati laaftutti alatti itti kannite himma sin kan sin kabaju sin kabajaa sin kan mizaana qabdu ati sabiratti. Maaliif tanaaf kabajaa ta'e eeggadhu. Dhiirti si jaalatu ta dhugaan fuudhaaf si barbaaddu alatti zinaa hay khotu wallaalle akkamitti namni fuudhaaf heeruma dura wallaale yoo jaalate intala takka eeguma isii fuute booda galchitee niqaa booda laallata malee laallachuu jechuun gaa wajjin ciisanii jechuudha. Laallachuu jechuun harka si laallachuu fuula si laallachuu miila firraa laalu ija keessa firraa laalu rasuulli rabbi haala itti laallatan nu himee jira. San osoo hin ta'in lakki dura wallaallamee wajji ciisnee fa afaan zamanaa taate jechuudha. Dura wajji ciisnee wallaallaa subhanallah zina jechuu bartuun zina urbaanii kan qabne wajjin ati laffaa dhoytee manni khobaa ati wajjin daddeemtu hin jiru. Rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam laa yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illaa kaana ash-shaytaanu thaalithahumaa jedhe. Gurbaan dhiiraa tokko intala dubraa takkaan khobaa bahee khalwaa hin seenu sadaffaan saanii shayxaana ta'u malee jedhe. Maal gaa shayxaana jechuun isiniif galti jechuudha. Namni lama khawaliin girdoo dhoyfate achi waliin bahe sadaffaan saanii shayxaana jechuun sadaffaan saanii dirreen tanaa fardi kanaadha. Kubbaan darbamte tabuma taphachuu qofa jechuudha. Wanti addaa dhorkaan jiru gurbaa nyaatee dhugu intala nyaatee dhugdu ta'oowwi mataan bee gurbaa nyaatee dhugu qaasiira kuufee asii foollu kuufee fowwaa meeqaa kuufee oowwi mataan bee wanti isa gaqqabaan jirtu jechuu gizee qobabbee so biran jiraatinu zinaan karaa meeqaan deemu jirti. Karaa bilbilaatiin deemu jirti, karaa iimootiin deemu jirti. Namni wal biraa fagaate maalayyaa asii qalbii wal dhaabee iimoo fi viidiyoo kooliin booda ati wal bira fidee mana walitti gacufatee gaafatta. Tanaafuu osoo oowwoo walitti kakkaasanii kabajaas walirraa hin balleessine halaalumatti walirraa ta'anii namni tokko yoo wal jaalate kabajaan walitti dhufee aboona jaalatte hayya hulaa mana hulaan seenanii foddaan hin seenanii warra keessan ergadduuti warra keenya biraa kabajaan na guddisanii nan laffaan warri keenyas kabaja fadhanii na kadhadhu siineerumaa rakkoon hin jirtu atummaan karaa guuttadhu khoottuu jeyin yoo si jaalate deemeeti abbaa isaatii fi warra isaaniitiin mari'atee manguddoo if dura buusee maarii teessii kan akkasitti fuudha jechuudha. Sheekh gaafiin kabaja harci kiyya akkana na godhe gaafii amma feesbuuka kanarratti warra fatwaa godhu deemtu 75% of the question takkaanuu harka dhibbarraa harki 75 dubartuma waa'ee xalaaqaa waa'ee zinaa dhiira osoo sheekha gaafii harki 50 sheekha gurbaa tokko wal jaalannee zinaa wajjin goone eegas booda wal fuune nikaan keenya ni taha gaafuma tana tadeemtu mee dhageeffadha sheekha Anwaar banii dhageeffadhu TV Islaamaa banii dhageeffadhu sagantaa fatwaa jirtu irratti Nuurul Hudaa banii dhageeffadhu bakka fatwaan jirtu hunda dubartoota keenya ka dhufe sheekh mee ta'afaan jabaatee sheekha Anwaar subhanallah sheekha akkanatti wal fuune walirraa dhalle nikaan qabnu mucaan kun eenyu yaamama lakkisi yaamama sheekhni shari'a islaamaa keessatti ilmi zinaan dhalate abbaan yaamamu si yaamama jennaan akkamitti shari'aan islaamaa akkamitti akkana jetti hatta ta kitaaba rabbiitiin mormuu barbaaddu qaanyi fixate ilmi nama subhaanahu
سبحان الله المنا ما كاني في أتي بكسي لا يا ربي نستر جتة انت التقى فيها كسي قافتوسن يا ربي نستر إيجا شيخني قافي دي بسيف ودا يا ربي نستر يا ربي خي خراءة جالا نين زنا قد إلمون دالي إلمون ثم مكاخيتي يا ممتي مالي أباني يا ممتونا انجاني يا ربي خي أنا الرومان تو بدا يتي انت التسان خلواس انت ربي سي خدتشو كبدي مالي أكامتي شريان إسلاما هاي أن خوبان دالي خوبان دالتي أنيو النخاسي قد ها أنيو النخاسي قد قرباسي لفا وجين دويته ilmoo dhaltee booda gaafa sheekni ati ilmoon kun si yaamama ilmoon kun ilmoo zinaarra dhalate ilmoo haraamirra dhalate ilmoon san badii hin qabdu siif isaa badii qaba malee no qaldii miti dhuga qaldii fe warri koomentii owwa kaasu jirtan qaldii miti intaltiin qalladdu irrumaa dhuga shamarran heddu irraa dhuga wallaahi lazim sheekha noor qofaa miti bar كتبي يبدو كله في موبايل تناقيستي فيسبوك في وان الداداتين أكنا قافين شمرن قافت هندي شيخة أستاذة قديراتي شيخ أو أنت لدك كان لفا وجين دويني بر والفوناتي قروا صول الفونين دورتي أكنا تزنا وجيقوني إلمون اللي انقرتي هفتي دورتي ميكا إلمون أكستي قرا هفتي إلمون في الراباسة جتي حلاقي في قوتي تنهون دلال غافا ربي سبحانه وتعالى خن دانغا خيا تركان فتين سنجي أتي دانغا ربي سن تركان فنان مصيبة ربي سكبت بيخ ربي سبحانه وتعالى دانغا خيا تركان فتين أركا ولين تتوكين أركا ولين تتوكين أفاني ولين تتوكين ميلا ولين تتوكين إجا ولين تتوكين ولين تتكسين ربي جهي حدي غاية أتي حدي ربي تركان فتين هركا ميلان إيجان أفانين إيمون واتساب تليجرام فيسبوك ميسنجر دوكي خاسته بودا غافا بكا سنتو دابده شيخ فتوى غدو غنما غلغل لبو في الدافجه لبو يا شيخ سبحان الله والله لازم وانت قلدين جرت دوغو مره غافا شو تكمت نمني قلدي شيخ اكمتي شريان اسلام هاي أن خوبان دليجة تنتلتي والله نعرف تشتو بليتي تيسا ربي هارا رمو في ربي دبرتو تخيني هوندا نوتي هون دي بدي كمنا بدي أدى كمنا نهون دا ربي نوها سترو تناف دهنغا ربين كاي إيقاد داين تانا وبلايان كيا أكاسي يو نوتي دهنغا ربي تيفاني ربي نوتيسا يو نوتي مو لفا دويني ربي سبحانه وتعالى ندلن تناف دهنغا ربي هاتيفانو ربي نوتيسا شمران كي ربي سنها خبجو يا أبليتي إن تلتي دبرا هندي هيروما فيت نياتي دفا إنا قبط والله العظيم والله دبرتين هذا أبا فان برنجر نمري فتشيس تايسين هيروما بربادو تا هذا أبا نتبي ياربا وانت سيرغن نف دلقي نو إرغي في مالك قاتش تيروم تجار سخينا فيتو متجاني إن تلا دبرا تفادينا قبطو هفو ورأي تخطي ورزينا بوباس إن تلا هيروم تي سلا خبجا سي اگچو بربادو هندا ورا اكسيت اللي ربين ديسون تا وبا في هذا اكسي ورا انت لفوده تو بي عربا ارغته مالكم الراسامو كوفا انت لفيتنا نغد غدته سبحان الله انت تلتي يفرينا قبدنجو انت تلتي يني جالتنجو انت تلتي يني خجيلتنجو ابان اكسي هاتي اكسي سبحان الله أبان يو هيروم تاتين تلاتي يامت أوانتني بياربا سيرجف تلاقي مالا منانو جاري مقينا تكنو بيت باجاي تكا كي خسنو دابي بالغاري اللي تاتو أكاسي مالاتين تلاتي يامت يوجين أباخي يخنا هركا دربور رفر راسماني لفلفا دويقا فإناني ستي جرتي إسا هركا دربور جتتما أبافي سوائرغا سين شقلتي شقلتشو حرامتن تناف ربنا هاتي سو هذا في أبان اللين دورتي تيسانيف ديرخي سانيف أمتا فوده أكسومي هيرومي خبجان بولتي جارتي تاو بربادوف رحمة قد رب رحمة إسنها قد الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا في أبان المانك سانيف رحمة قد ثلاثينا أكان نمري فتشيستو تإنتلتي أبا إسي نمدفة ديرتي نمدفتي انتلاتك أبان إسي ديرتي نما دفتي نما ديبسا غافا خان دوتي تدفتي ابا انتلتي عمرين سي خوتي امتا فرتامي اول تاتي
gaafa du'aaf geeyaa intalati yasiin zallameeti dhiifama naa godhii jennaan abbaan intaltee akka jette yaa abbaa kiyya akka fadhinnaati yana keessa caccabsitee jiruu addunyaa tanarratti na sablistee oowwaan na azabdetti rabbii si haa azabu hayyama siin godhu jetteen akkasitti abbaa ruuhin irraa baate abbootiin illeen gana intaltee teessan akkasitti sana baaru teessi jazakumullahu khairan barakallahu fiikum ergaan teenya taguyyaa arraatan wa fakkaatti insha Allah obboleeyyan kiyya kabajaa teenya haa eeggannu haddii rabbii haa eeggannu zinaarraa haa fagaannu warri oowwiitti jiruus karuma rabbiin jaalatuun dhufee wal haa fuudhu dubartiin teenya dubrummaa isii eeggattee naamusaan haa teessu gaafa isii jaalatu gizee dhufees foddaanii miti hulaa dhadhawi kottu na fuudhe haa jettuuni akkasitti kabajaa teenyaan haa jiraannuun isiniin jaha وأنا دقي فتنيف قلتوما هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.